Akkuma argaa jirtan tuni Madamiidha. Madamii fi saratanyadha jechuudha. Hanga dhumatti ilaala. Egaa akkuma argaa jirtanii micayyoon tun kan jiraattu Saudi Arabiyaa keessaa. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee giddiidhaan dirqamaan YouTube TikTok hojjisiisti jechuudha. Tun immoo Madamii ishiiti. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota taanaan YouTube jalatti argamtanii jirtu. Bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa maal jechuun dhufee egaa ijoolleen tokko namoonni akkanaa osoo fedhii keessaniin ala TikTokii kan hojjisiisan ijoollee baay'eetu jira. Egaa micittiin tun jaalattee osoo hin taane dirqamaan hojjisiisti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi Madamii akkanaa sinirraa qabu. Anallee osoo ta'e ani garuu nama miidiyaa fayyadamuudha. Garuu immoo akkana kanan barbaadu ani beektanii. Dhugaa dubbachuuf nama jibbisiisa. Nama akka barbaaddetti dhugaa dubbachuuf waan safuu hin beektu akka barbaadde taati baqa baay'ee tokko nama aarsaa jechuudha. Egaa micayyoon tunis immoo ijoolleen gaafatanii dirqamaan akka hojjisiisan akka hojjisiistu TikTokii ijoolleetti himattii jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya namoonni wantoonni akkanaa kun gaafa isinirra gahan isinirra gahee battaluma dhugaa dubbachuu fi seeran gaafachuu dandeessu jechuudha. Waan akkanaa kana seeran shortaatti bilbiltee viidiyoo sana qasettee waraabbattee itti agarsiisa. Yookiin immoo TikTok mashiitirra galtee itti agarsiista jechuudha. Kanaafuu kun waan dirqama hin qabu. Akkuma beekamu Madamiin takka Joordaan keessatti micayyoo baay'ee angalaataa turte. Waama TikTokii kanarratti TikTokii hojjisiisaa turte micayyoon dhugaa dubbachuuf dirqamaan baqa micayyoo sun argitanoo ta'e fuulli ishii kun xalaa baasee baqa nama fakkaatu. Na ergasii hedduu takka baqa ijoollee hedduun illee gara keessatiin liivii dhufteerree jaartittiidha. Jaartiidha nama guddoodha. Liivii ani TikTokii hojjisiisti jechuudha dirqamaan. Isaan booda maaliif hojjisiistaa ishiin fedhii maleedha jedhanii gaafatanii jaartittii jechuudha. Lakkishumatu hojjechuu barbaadase akka dirqamaan hojjisiistu. Dirqamaan hojjisiisu nyaata yeroo nyaattu waraabdii yoo isheen raftu waraabdii makaraa agarsiisti micayyoo san dhugaa dubbachuuf makaraa agarsiisti micayyoo sun dhugaa dubbachuuf namummaa keessaa baatee achi namoonni sagalee ta'anii fi iyyanii iyyisiisanii mana san keessaa baasanii micittiin sun nama fakkaattee achitti Joordaan sanitti qoosilaan sanuu hin jiru namoota warroota biirootti iyyanii isaan mana san keessaa baasanii micayyoo sun bakka gaarii galtee xalaan fuula ishiitirraa baqa'u micittiin sun nama fakkaattee jechuudha. Kanaafiyyuu nama akkanaa fedhii keessaniin ala miidiyaa isin hojjisiisan ofii isaaniif xaxaqaamii ta'uu isin immoo maatiin keessaniyyuu namoonni biyya keessaniitu isin arguun dhiisu. Ofii isheetti amma micittiin tuni hin qabdu kan isheetti hojjetti jechuudha. Ani hojjedhu na dhiisittiin uleedhaan hojjisiista akkuma argaa jirtanii jechuudha. As faraarraate jechuudha. Kanaafi wanta akkanaa kuni gara seeratiin gaafachuu dandeessu. Kun dirqama hin qabu jechuudha. Kanaaf sodaata akka malee ishee bira baatee jijjiirrachuu dandeessa. Waan akkanaa kun immoo beektanii dhugaa dubbachuuf sirrii miti. Maaliif yeroo baay'ee namatti hin tolu waan akkanaa kun ana dhugaa dubbachuuf natti hin tolu. Ofii kiyyaa ko'aa kiyyaa yoo oon hojjedhe malee namni dirqama na hojjisiisee baqa sodaa keessa jira siqii jetta yoo nyaattillee sitti hin goru baqa waan biraas yaachisa. Ndee dhugaa dubbachuuf ishiin fooloo ishii guddifachuuf akkana taati. Ani immoo akka ishiin godhattu dhugaa dubbachuuf hedduu takka nuyyuu nan saalfadha. Micayyoo dhiira seete moo okee fe'an. Ofiifiyyuu kana dhugaa baay'ee nama sodaachisaan akkanaa kana biraayyuu taa'uun hedduu takka nama eenyu jedha. Kanaaf warra dhiiraatillee ta'ee dubartoota akkanaatirree ta'ee yeroo waan akkanaa kana jalqabuma barsiisuu hin qabdu. Jalqabuma gisee ani TikTokii hojjechuuf waan akkanaa kana fuulatti hin kennitu. Koostoritti jettaa jechuudha. Waan akkanaa kanatti nu hojjisiistu. Ofii keetii wajjin kolfitee wajjin taphattee nan hojjedhaash jetteeni gaafa eenyu jette
garaasii argatti jechuudha. Kanaafuu ijoolleen keenya waan akkanaa kan ishiin jedhinaa fi dhugaa dubbachuuf isaan booddee waan biraas itti fidu. Kanaaf ammaaf waan gaarii sitti fakkaata, isheettis fakkaata. Garuu micayyoo dirqama akka waraabsistu fuula isheetirraa beekama. Kanaafuu namoota akkanaa kana yoo akka carraa hunoo akkuma carraatee carraan nama bakka nama geessu hin beekamu. Kin namoota akkanaa kana bira gaafa geessan itti caallistan yookiin immoo dhugaa dubbachuuf gara seeratiin gaafachuudha. Micayyoon ofishiitii osoo qabaatte osoo wajjiniin hojjetanii okay. Micattiin bilbila hin qabduuti isheen TikTokii fayyadamtu ishiin fuula guddifachuudhaaf. Micattii bakkuma ta'etti waraabe achitti bakka ishiin hojjechuu fedha hin qabdu ginni tun hin dirqisiisti jechuudha Madami ishituun. Waan dirqama hin qabdu. Kanaafuu namni tokko gaafa nama dirqisiise yookiin immoo nama eenyu jedhee biyaansi beektanii dirqama hin qabdu dirqama miti jechuudha kun. Hojiidhaaf dhufte malee TikTokii ishee wajjin dalaguuf miti. Anaayyoo suma ta'ee isheedhaaf ani amma feeyyuu hojiin jiraachuu yoo baate dalagu ani dhugaa dubbachuu isaa wajjiniin. Maaliif nan beeka? Gaafa harka xiqqootti agarsiiste hanga ciqileetitti nama laalte akkuma jasaan keessa kee barattee boodas jaanjessitee mana sanitti si hambisti. Si galee namoota akkanaa kanatti siqinaa. Dhugaa dubbachuuf namoota meeqa kan mana ittuma siqanii garaa argatanii bakka akka uwwinnatiitti itti dhiyaatanii damuusa malee waggaa 12 waggaa 13 jaanjessanii kan hojjisiifatan mana keessa meeqatu jira. Akkuma argaa jirtan miidiyaa irratti jechuudha. Miidiyaa irratti argaatuma walla wajjumaan iyyuu jechuudha warreen argitan. Maaliif itti dhiyaataniitti si jaanjessanii booda sitti fayyadamu isaan. Ati amoon kee mok maafi isaan gargaartuu umurii guutuu si taasisu jechuudha. Ala damu qarshii takka malee deemoosa takka malee waggaa 10 meeqa kan hojjetan namoota meeqatu jira, namoota meeqa dhageessan. Kanaafuu isaan kostoriis eenyu jechuudha hojiidhaaf kan dhufte waan ta'eef garuu immoo abadaan miidiyaa wajjin dalagu bafuutsum harkatti laatina waan akkanaa kanatti ijoolleen keenya sini galee. Kanaafuu kuni sini lallatu TikTokii dalagdee YouTubee dalagdee miidiyaa hojjettee wanti kanaaf hin dhufne miidiyaa irratti mul'achuu TikTok irratti mul'achuu akka barbaadetti na waraabu bakka hundatti na waraabu kana fedhii kiyyaan lana waraabdullee hin hojjedhullee jechuudha. Kun dirqama miti. Isheen nama sodaachistee maal goote waraabsisti. Gin ofiidhaaf dura fuulatti hin kennite kanas taasiste. Garuu ijoolleen keenya waan akkanaa kanarratti fuulatti hin kenninaa. Garbituuf isaan arabuun siqanii booda mushkilaa sitti uumu. Kanaafuu yeroo dhumatti kostorti jettee ofirraa deebisu. Gaafa fuula si argatan umurii kee guutuu akka fixan hin beekta. Garbituuf naabilshiyyooti qajaalalla. Kanaafuu obboloota koo wantoonni akkanaa kun gaafsi mudatee ofitti hin callisinaa. Mijattiin tun nama miskiina dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een hedduun hin barreessu fi hiriyoonni isheetillee kan itti dhiyaatan illee ni jiru. Bakka dirqamaan akka waraabsiste itti himtee jechuudha. Dirqama akkuma beekamu yeroo baay'ee beektanii lolaan waraabsisti. Guyyaa tokko bakka gammaddee ishee wajjin haasoftee Kismuun TikTok ishee osoo galtanii ilaaltanii dhugaa dubbachuuf hedduu takka bakka irra deemee tan ilaalaa ture. Bakka buleedha. Fooloo ittiin guddifachuudhaaf jecha ishii jalqabuma ishii waraabu irraa hakkaate fooloo guddaa argachuu qabde lammatatti dabaltee sadaffaa akkasumatti itti fuftee jechuudha. Garaa argattee jechuudha. Ofirraa dhoowwuu dandeessi. Garuu immoo waan akkanaa kana
fuulatti kennuun gaarii miti yaragoota maalumayyuu osoo ta'ee fuulatti kennuun gaarii miti. Kanaafiyyuu warreen waan akkanaa kana sin hojjisiisanii fuulatti kenna isaantu xaxaqaa mitaa malee sinii miti. Osoo ofii keetii fi isin lamaan hojjettanii atillee kan xaqqamamu taate isheenillee bakka fuula bareedaa fuula amala gaariidhaan si qabanii okay hojjechuudhaaf fedhan qabaattaa ta'e wajjin hojjette okay ishee qofti fayyadamtuu taate si bakka hundatti akka barbaadetti si waraabdu moo sirrii miti. Tiigalee innaa kana egaa obboleessa koo waan akkanaa kanarratti ofirratti ofitti laafinaa isiniin jechuu barbaadetan keessattuu ijoollee naaran waan akkanaa kana bafutsum viidiyoo rojoo waraabuun bataam eenyudha. Innaa akkasii kun immoo seeraan ala beektanii viidiyoo nama waraabuu fedhii kee malee amma imreetii keessatti dhugaa dubbachuuf qixaatii waggaa 15 dhamta namni tokko viidiyoo akkabaabii malee si waraabisitti qabee si waraabaa zimbiloo jechuudha. Innaa akkasii kanaafiyyuu waan akkanaa kun osin mudatee ziim ofiin jedhinaa garaa ofiin agarsiisinaa isiniin jechuu barbaadetanii egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa turaa.